إيجا حاج قالوا الناس رام مالك أقولته بيخنا خسني بيخني تكامل أنا ما عندلينه عن أورمو ما يصير شك سيستيرة وانت كهجوني والروم برسك الناس نفله وانت كنجوني والرأس به نمته أكل إيرات تندبنه سني وري نجلافة شرف دلدلتوني يوتيوب دا وري يوتيوبروتا تان دلدلتوني ديجا المان أوروموتين دلدلان أورومو أتشين موري أورومو أسين كالي أورومو أتشين باي أورومو أتشين باس جداني يوتيوب إساني رتي دلدلو دان فايدة غرغرا هجتان هرس دلدل إساني بفهاراتين إيغلاني جرو غا أنيك أبسا دا أوفين جدا هندي إسا إني غياتو كوي نانو كبسوتي إدوك أبسوتي تين أرغمني هندي دلغا ركو هنكابو يوتيوب غرغراتين فايدة أرغن وانتي في تين هجتشون ركو تو كل هنكابو غارو ماف ديغا المناماتين دلدل ماف فون نماتين دلدل مالف وانت هنتين تأجني غانا ما غلغل دبي هنتاني في دني رفني سابتين برجاجسين أشما هركفوني إلمان أورومو إيدلا الدنيا إرتي أرغمتان هندي كيسانو باكو مجرتاني تناغيني كو كان كبجا إسنادا كابون إسنين جدا أن موتي ميديا دا غويا هرا ديما مصري في يرو أما جرمان كيساتي أديم سفما جرو دولوتا جرماني جتا دولوتا مصري في أما دولوني چنانغر مصري تتي جرماني تتي آني جراني دولوني كن مال أدين سيسا جروك أبسو أورومو كيساتي غاين إسان تبأتم ما إني فايدان إسان بوسا ما إني سبا ولتي بوسو دمو قبسون إساني سبا كان إجارو دا وانت جد ولين إلا الله دلوتا كان قفامتي وروني دلوتا كان جال ديمو دان ديبتو منيس أچين كن چابيجرا أسين كن فلت أميجرا أچين سنباي أسين كن ديبي جچو دان ديبي جراتو مودان وانتين من كجيب ولتي فناناني ميديا راتك اندساني ديسو دان فايدا يوتيوبي أرغتا جران هدو دا واي جرا كناس أسمان كيس إساني تتوك آدمنا فيديو وان كنداين كما فيديو kana wajjin faana turaan affeerraa ko yeroo hundaati ga akkuma beekamu jidduu kana Nasraan aga ani artist Nasraadha ofiin jetti artistummaa isii qabsaa'ummaa isii ga ani waan tokkolleen argine artistonni Oromoo hedduutu jira bana wanni tokko wanni jechuu barbaadu maa inni wallisuun biizinasaaf wallisuu fi sabaaf wallisuun akkuma jirutti ta'e namoonni biizinasaaf siyaasa mataa ofii ittiin adeemsifachuun wallisaniif as garagalchanii akka sabaaf wallisaniitti akka waan saba kana gabrummaa keessaa baasuuf wallisaniitti ilaalanii iddoo guddaa ofiif laatan jiru warroota akkasii keessa Nasraan isii takka biyya namaa biyya ormaa kana keessa biyya Masrii keessa jiraattee biyya Masrii kanarraa biyya fokkattuu biyya bulguu biyya nama nyaattuu kana keessa bayee jira jettee isii dubbattuun dhaga'e at least Nasraan amma biyya Jarmanii deemtee jirti at least biyya Masrii san keessatti ilkaan ufii san jijjiirachuu ufii dagachuu hin qabdu ture biyya Masrii keessatti yoo diqqaate ilkaan isii ka nama sodaachisu san jijjiirattee bareechifattee jirta kunuu qabxii tokkochaadha kanaaf gaafa biyya san keessa jirtu tumamee jira akkas ta'ee jira maal ta'ee jira jettee waa hedduu viintoo ofitti naquudhaan ani yeroo sanuu dubbachuuf saba walitti nannaquu ta'a jedhee dhalchise malee viintoo ofitti naqxee dhiiganarraan dhangala'ee diinatu akkas na godhe natti duulanii maal jedhanii biizinasa akkaataa biyya san keessaa ittiin bayan irratti hojjattee turte rakkoo hin qabu nama hin tuqin malee yooga maqaa namaa osoo hin dhayin siyaasa akkasii keessa seentee biyya san keessaa baate hariifummaadha garuu maqaa namaa xureessuu maaf barbaachise gaafa biyya san keessa jirtu akka dhiiraatitti yoo dhiira taate baatee dubbachuu qabdi turte gaafa san hin dubbanne sodaadhee callisee har'ammoo biyya sanii bahee jira dubbadheen Oromoo wal nyaachisaa Oromoo walitti kaasaa Oromoo harargeettu akkas narra dalagee bilchiginnatu narratti bitee akkas eenyu waan taateef ati Nasraa eenyu waan taateef bilchiginnaan nama sitti bittee achi keessatti si tuumsifti yaa wasakka yeroo tokko namoonni yeroo dubbatan waanuma dubbatanuu hin beekan dubbii dubbannu keessatti ilaallachaa deemuun hedduu barbaachisaadha kanaaf gaafa san dhiira yoo taate nama yoo taate gaaf san dubbachuu ture erga achii baatee sun hundi darbee amma baatee biyya Jarmanii ga'ee jira biyya bilisaa ga'ee jira jettee namoota wal nyaachisuudhaaf Oromoo walitti duulchisuudhaaf Oromoo walitti kaasuudhaaf mucayyoo miskiina maqaa isii kaaste jechaadha mee viidiyoo isii gabaabsee jidduun isinii buuseen deebi'aa nafaana tura ammas Mubaarik Tasammaa fi Ahmad Cirulle Baale yookaan Baale biyya gootaa aktivistoonni keenya namoonni baay'een quba qaban anumaaf jaanii namni hundi usan yeroo sanii namni baay'een keessaan nagaafataa kan turan
kun dhiisii akkuma jettitti jaa kun dubbadhochaa ture ammoo wanni irra caalaate lubbuun tee alaafinnatan qabdu akkuma arrattu mamte dhiini kee dhangala'ee kun kijiba yetti jiru kun immoo carraatti barbaadatu fakkaneetti siin jiru dhiini kan kee lafatti hafa lubbuu tee dhabuurra dhiini kee dhangala'ee obsii guyyaan dhufaanaan janiti hayyoonni fi namoonni keessa beekan afaan koona qabanii usee malee annama saba kiyyatti kijibuu miti nama dhugaa sabaa dhoysuu miti nama saba kiyyaafin dubbadha osoo hin jiru dantaa dhuunfaa jala deemuu miti Oromotiya ani biyya alaa kana akkuma dhageettan Nasraan diinatu natti bitee natumsiisanii maal jetti okay haa ta'uu fi diinatu itti bitee yoo diinni itti bitee gaafa san sodaa ani sodaa namaa hin qabu namaaf dantaa hin qabu lubbuu sodaa hin qabu sabaaf jiraadheen sabaaf du'a jettee kijiba hin jirre oofaa jirti jechaadha okay yoo san ta'e gaafuma san dubbachuu qabda ture gaafa san dubbachuu qabda ture already amma sun dabree jira erga biyya sanii baatee biyya bilisaa dhayte dubbachuun miidhaa siif qaba malee nama biraatiif miidhaa biraa hin qabu Oromoon oduu kee dhaga'ee nama walitti hin bu'u walitti beeynee jira jechaadha amma booda Oromoon namni tokko ani wallisaadha ani sabaaf wallisee ani maaliif wallisee ibaluu natti duulee ka'anaaf birmadhaa jedhee Oromoon gabbayee lubbuu ofii dhabu tokko hin jiru mucayyoon dalagattee haa jiraattu ati carraasan iyyitee maraattee viintoo ofitti naqxee biyya san keessa jiraachuu hin danda'u lubbuu kootiif sodaadhaa maaliidhaa bilchiginnatu nama natti bitee jettee UN itti beeksifattee sababa saniin biyya sanii baateera baga maashaallah biyya sanii ba'uun kee faayidaadha yoo namallee fayyaduu baatte ufin fayyadda garuu akka ati faayidaa hin qabne baatee guyyaa takka osoo biyya ormaa hin bulin osoo hosteelaa hin bahin dhimma namaa irratti baatee dubbachuu keettu na gaddisiise kanaaf waan hedduu nama gaddisiisu inni biraa waa'ee musammaati mubaarik musammaa waanuman jirre yeroo hunda dubartiin biyya arabaa uf ajjeeftee ufuutee jirti daa'ima ajjeeftee jirti maalii taateerti qarshii agana gaafatamte mana hidhaa jirti achiisi qarqaarre asii baafne jechuudhaan biizinasa mataa ofii dalagata wanta hin uumamin wanta hin jirre namoota qindeessuudhaan bilbila itti bilbilee ani sitti bilbilaa akkana jedhee sitti bilbilaa ati akkana jedhii naa deebisi jedhee wanta hin jirre viidiyoo kan qabne ragaa kan qabne sagalee qofaan ijoollee Oromoo burjaajessuudhaan mallaqa irraa funaananii biyya san keessatti makiinaa ittiin bitatanii jiraataa jiran biyya san keessatti Oromoon waan nyaatee waan dhugu dhabee jira isaan mallaqa Oromoo irraa guuruudhaan Nasraa fi Mubaarik Musammaa mallaqa Oromoo irraa guuruudhaan makiinaa bitatanii makiinaan deeman suuqa qaban biyya san keessatti namni wanta dalagatee nyaatee oolee bulu dhabee rakkataa jira isaan makiinaa lama qaban makiinaa hattoonni makiinaa ilmaan Oromoo irraa dhiiga ilmaan Oromoo walitti qabuudhaan akkas ebaluu rakkatee akkas haa taanu jedhanii dubbii kijibaatiin mallaqa nurraa funaananii ofii makiinaa bitatanii ofii suuqa banatanii ittiin biizinasa oofatan inni biraa namni tokko yeroo rakkatu Kaayiroo san keessatti fiiganii Oromoo mallaqa guuraa jedhan isin yuutuubaroota yuutuubiin mallaqa bareeda isinii kafala maaf ofiin gargaarre takka siifi fakkaattonni kee jechuudha hattoonni warra yeroo hunda qarqaarsa jedheetuma qarqaarsaan ilmaan Oromoo kiisa ilmaan Oromoo fixaa jiru jechaadha duraan onag shanetu kiisa ilmaan Oromoo borcaa ture fuxaa ture jechuudha amma isintu nutti deebi'e kana isinitti beekachuu qabna ilmaan Oromoo kana beekachuu qabdan namoonni hattoonni akkanaa dhufaniituma ebaluu rakkatee ebaluu akkas ta'ee ilmaan shantu dhalatee maaltu dhalatee mallaqa guura dantaa ofii ilmaan shanii 25 dhalche maaltu nama ga'e Oromoo maaltu ga'e qabsoo Oromootiif mallaqa guuraa jirtu takka inni biraa ammoo mucayyoo miskiina fiddanii amma guyyaa deengaddaa Mubaarik Musammaa mucayyootu akkana ta'e warri Nasraatumee beekamee jira jedhee viidiyoo dalage har'a ammoo deebi'eeti mucayyoon waa takka rakkoon qabdu miskiina ani sii beekaa maaliidhaa nama dalagatu biizinasuma akkanaa dalag tarii ammoo araara jedhanii fidanii nama ni araarsina jedhanii fidanii isinis mistira isii baasu isaanis mistira isii baasu walitti diina godhu Oromoo walitti kaasu wal nyaachisuudha malee kun faayidaa biraa tokkollee hin qabu mee viidiyoo mucayyoo miskiina sanii isinii seensiseen deebi'a ammas na faana tura ani Oromoodhaaf maal ani akkan Oromoof jechuu online gubba bee nama haasoo miti ani Oromummaa kiyya dhiiga kiyya keessatti waan hin qabadhuuf waa hedduun Oromoof nama hirmaachuu ture arra haa galatoomtu Nasraan akkaanin gabbee waan ani hojjedhe hojii kiyya addunyaarra naa baasuudhaaf haa galatoomtu ayyee galatoome boleetti keenya qabanna mee maal ragaa qabdi maal ragaa fudhattee dhufte rukutteetti keessaa qabdi isa jedhu isinuma gaafanne hiriira san haqeen deessee aadani ture an nasiibumaan arkee liibirratti baha haa caalu deegisi jedhanuun rifadhee haa caalu nama walleen beeku miti Addis Ababa wajji turre akkasitti rifaatuun akkumaan jiru gabbee
masgida ahli sunni biratti oromoon gaa oromoon toora nama kumaani taanaa sahaa jedhe mukorbaasa sadii qabamne oromoo kaayiroo beeka kana ani akkana jeenimu qabamne ku qabamne cinaan ni fiide eenyu maqaan isii nasraan ni fiide galte haramana yaa'in ku khaate galte nuti makiinaa cufeetiin ani hingallo arra qabamne galla duunus haacaaloo jiduuna jee ulaa makiinaa cufee mukorbaasa sadii if dura ariisise hugguu deemne hedduun fagaanne saboo sabiin hangam takka hugguu deemne nu qaban poolisni hugguu nu qaban makiinaa keessa poolis xaabiyaa nu geessan hugguu poolis xaabiyaa nu geessan rifatan namu moobaayilaa nu harkaa guuranii bicaa waan UN dha kaardii UN nu harkaa guuran an oromoon akkaan jeen in sodaatina mataan isinii mutu in sodaatina in iyyina nuti afaan arabaa in beenu ja'ani maaliif baatanii isin ja'an isi tana nu baasee jaa isi tana na himadhaan jeen an isi afaan arabaa beeka jaa natti gallakkisaan jeeni okay ja'anii namuu gattataa jennee gattateenye wal tasgabbeessine an tasgabbeessee jechuu ni beeka warri kaayiroo mana hidhaa keessa maaliif baatan jee gisee poolisni dubbate an dubbadhuu hin jeen ati maa dubbattan an jaan afaan arabaatiin beeka isaan hin beekan oromoon hayyee akkata isaa mucaan takka dhufee guyyaa 15 lola keessaa dhufee iyyee makiinarraa if darbuu ka'e ifin darbiin taa'e in qabamtu yoo qabamtu waliin gallajeetiin tasgabbeessee teessee jechuu akkasi dheeqeetiin ani masriidhatti himee wataadara masrii biyya kanatti nin himee akkana baanee nu ajjeesee waan himuu qabu ummata masriif himeeti nurraa gammadee hayyee taa'inaan jee ammaati oromoo ijoollee keessa nan idaane biiroo keessa na hayyatee ganama subiidha wanni ajajaa biyya kanaa mubaahisa jaanii mubaahisa afaan oromootti isa naayaame hugunni na dhufe maali naan jeerra deebi'ee na gaafate ni himeef akkanaa rakkinni keenya namuu madaa qabnaa gabbaane isini hayyaman fudhannee koronaadha dachiini akkami baatan nuti kun hundi nutti mul'annee wanni biyyaa baane isin jala dhokachuuf baane ammallee akka isin nu dhageessanii sagalee teenya oromoodhaaf achi dirmattan feeneeti hayyee waan na gaafatu na gaafatee ni himeefi maal naan jee hayyee anamma hayyaman fudhanne isin mootummarraa community oromoorraa hayyamni keessan hin jiru UN irraa hayyamni hin jiru duba dhaqanii ijoolleen UN bira dhaqanii yoo dhakaa darbanii waa balleessanoo jennaan anaatu itti gaafatamaan jeen ni jiran ijoolleen oromoo mana hidhaa keessa jiru anaa itti gaafatama ati itti gaafatama maqaa kiyyanii fudhatee silkii kiyyanii fudhatee footoo na kaase makiinaa sadi guutuun osoo dhaabbatu hayyee deemaa jee makiinaa poolisaa takkaas nu kannee kam wanni nu kannee gilaafs nu kannee kan maama jaanii bishaan maaksi nu kannee bishaanis nu kannee makiinaa poolisaa nu godhee nu gaggeessee jechuu UN bira hoggoo nuti UN bira dhufne liif seenaa nasraan amma baanee jira alhamdulillah taaksii keessa jirti karaa UN dhufuu jirti oromummaa isiitiin isiniif himaan oromoo wanni an isin gorsu takka baatanii nama takkaa jira nama dalagaadhaaf gabbee maqaa namaatiin naggatu isin waliin nyaatiin atakitti naan isiniif himu aliif nama warra liif bahuu miti na beektan irra guddaa dhaynee UN gudhayne dabarfannee gaazexaanyonni takka takkaan nu dhufe intalo amaaraa takka achitti illee tumanii yoo yaadattan harri nuti meeta amaaraatti dhiisaa gaafa sana amaaraa diidam qabsiisne wanni quba qabdi gaaddisee noojii hidhamtee jirti gaaddisee wallistuun ni jirti gaafa san dhiifi gaaddisee waliin dhufanii community keessa nasraan hin hirmaanne gaafa san nasraan oromoo duuteef qarshii takka hirmaattee ni beektaa nasraa deebi'i qarshii dhibbaaf gargaara oromoo maarree oromoo jecha dhiiga haa caaluutiin nasraan maallaqa gurrattee biyya kana keessa ni beekani takkaa mana namaa hin dalayne an oromummaa isii na shakkisiiste irra dhuguman na shakkisiiste akkas gootee jechuu maallaqa fuutee itti bashallantee itti qamaatee namu beekan kaayiroo akkuma dhageessan mucayyoon miskiina waa tokko iyyuu kan beene waa tokko quba kan qabne akkasumatti badhee fuudhanii maqaa isii balleessan nama sabaaf jecha lubbuu ofii kennite nama UNCRH keessatti suuraa ofii galmeessitee akka feetan na godha ani ummata kanarraa bakka bu'a jedhee afaan arabaatiin dubbadhee ummata kana bakka bu'ee rakkinaaf uf kenne jettee mucayyoo akkasiin haasoftu ni irraa beeksisachaadha tarii shira walitti naqatanii haasa'uu danda'u malu wanni kuni uumameef takka mucayyoo san irratti garantaaneen duuluudha inni lammataa immoo oromoon biyya kaayiroo jirtu mucayyoo san irratti nasra irratti rakkoositu akkanatti rakkoo akkanaa geessite jedhanii mucayyoo san irrattis duula biraa geessanii sunis carraa biyya alaa argachuudhaaf yaaliin akkanaa ka godhamaa jiru yoo ta'u taate
isin gara feetaniin biizinasa keessan dalagachuu dandeettan gara feetaniin diraamaa garagaraa dalaydanii biyya san irraa bayuu dandeettan yaa kadhattoota ijoollee Masriidhaa jechaadha warra keessattuu YouTube irratti kadhaadhaan yeroo hunda nama kadhachuudhaan rakkistan jechaadha kanaaf Oromoo burjaajessuun irraa of eegaa. Oromoo burjaajessuun faayidaa tokko illee hin qabu. Yaa kadhattoota ilmaan kadhaan dhalattee ilmaan kadhaan guddatte yeroo hunda kadhaa. Oromoon qabsoodhaaf warra qabsaa'otaaf mallaqa buusa kadhattoota isin biyyaa baqattanii dhimma keessaniif biyyarraa bahuudhaaf jireenya keessan jijjiirachuudhaaf biyyaa baatanitti Oromoon ganamaa galgala kiisa ofii dhabuu qaba. Namni hunduu jireenya ofii fooyyessuudhaaf jijjiira. Isin ganamaa galgala dhimma addaa fiddaniitu ebalu akkas ta'e, ebalu miilli cite, ebalu harki cite, ebalu hidhamee, ebalu dhalee, ebalu dhalche jettanii Oromoo irraa mallaqa sassaabdanii biizinasa mataa keessanii ittiin adeemsifattan. Yaa hattoota yaa ilmaan kadhaan guddatte yaa ilmaan kadhaadhaan dhalatte jecha. Kanaaf Oromoon burjaaja'uu hin qabu. Isin ilmaan Oromoo warri jala deemtanii wanta isaan isiniin jedhan hunda amantanii dhiiga boottan irraa of eeggadha. Namoonni kun biizinasa mataa isaanii dalagu. Biizinasa mataa isaanii dalagu. Yeroo hedduu irraa usnee jirra. Yeroo hedduu dhimma isaanii kana hin dubbannu. Dhimmi isaanii kun mee hanga danda'ame namna isaaniif sobanii haa nyaatan jenne callifnee jirra. Garuu kanaa ol obsuun faayidaa tokko illee hin qabu. Maaliif guyyarraa guyyatti homa haaraa fidanii wannochuu jira. Kana dura OMN Kaayiroo keessatti kan cirachiise jara shira dalaganii walii galanii namoota achi keessa jiranii warri OMN cirachiise jara itti deebi'anii yaazoo kababaa marfee waraanne maalii goone jedhanii Jawaari maqaa xureessuu warri barbaade jara mataa isaaniiti san irra dabraniiti warri ijoollee achi keessatti waltumsiisaa ture warri akka Birraa Gammadii fa'a waltumsiisee achi keessa akka isaan rakkoo keessa seenan warri akka Fayyisaa Furii fa'a biyya alaa hin deemne carraa biyya alaa deeme erga boolee ga'e achi keessa wanno shira jarri kun dalagan jechuudha. Walumaa galatti Oromoon biyya Kaayiroo jirtu walakkaan jara warra shiraan biyya san keessaa bayuudhaaf ganamaa galgala dubbii xaxuudhaan kijiba walitti guuruudhaan saba kana burjaajessanii kijiba garagaraa uumuudhaan biyya san keessaa bayuudhaaf yaalii godhu jechaadha. Namoota kanneen irraa of eeggachuun hedduu barbaachisaadha. Inni biraa qabxiin ijoon yeroo hunda isin Oromoon biyya Kaayiroo keessa tumamne yaa gadheedhan isin bishaaniin bultanii isin nyaattaniin dhuydanii amaari nutumte nafxanyaan nutumte ganamaa galgala baatanii ummata furrii bichaa jecha sammuu hin qabdanii achi teettanii saba walitti buusuudhaan nama wal nyaachisuudhaan biizinasa keessan dalagattanii filima garagaraa dalaydanii biyya san keessaa bayuudhaaf yaalii gootan. Yaalii gootanii gar biyya san keessaa bayuun rakkoo tokko hin qabu. Garuu Oromoo wal hin nyaachisina. Oromoo Walloo, Oromoo Jimmaa, Oromoo Wallaggaa keessattuu Arsii fi Wallagga, Jimma, Harargee wal nyaachisaa jirtan isin jechaadha. Garee uumattanii yaa gantoota. Sabaaf hojjanna jettan hundi keessan yeroo as baatan ani quuqama sabaan qaba an dhugaa sabaatiif du'a dhugaa sabaatiif hin duutu qoonqooteetiif duuta sitti hima hundi keessan jecha warri achi jirtan kanaaf waan akkanaa irraa of eegaan isiniin jedha ani kan isin wajjin ture mootiidha yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina warroota kijibdoota akkasii san irraa of eegaa viidiyoo kana yoo dhugaadha jettanii itti amantan sheer gochuudhaan nama hunda bira akka ga'u Oromoo hunda bira akka ga'u warroota hattoota gantoota nama walitti nannaquudhaan jireenya isaanii oofatan kanneen biraan akka namoonni irraa qusatan godha galatoomaa horaa bulaa yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina.